walitti dabalamaa warroonni maatii kunis taatanii hordofatan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana akkuma jalqaba irratti argitanii obboleettii keenya qaal samoona wanti isheen keessatti turte hundumti keenya iyyuu hin beekna. Yeroo baay'ee nama gaddas gammachuus kolfaan dabarsu keessaa ishee tokkodha. Garuu yeroo amma isheen keessa jirtu baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kana jechuun nama jaalatan sababa hin taane dhabuun baay'ee ulfaata. Egaa dhiironni tokko tokko faayidaadhaaf jecha akka namatti dhiyaatan dhiirarraa barachuu dandeenya. Sababbiin isaa namni kun osoo jaalala dhugaatiif isheetti dhiyaatee jiraatee wantoonni hunduyyuu badii jedhamee birriinis fudhatame jedhamee isa hundumarraayyuu darbanii jaarsota baasanii araarsitee turte alam jechuudha. Yaa ta'u malee garuu araara sanillee inni fudhachuu hin dandeenye viidiyoon badu malee dhiifamni hin jiru waan akkasiiti kan jechaa jiru jechuudha. Kanaaf wanti miidiyaa irratti gadlakkifamu immoo deebi'uu hin danda'u. Isaan biraa yoo badee namoota biroo biraa baduu hin danda'u jechuudha. Isheen illee chaanaala irraa viidiyoo balleessuu akka hin barbaanne jala murtii itti himtee jirti. Sababbiin isaa chaanaalii hin dadhabanaan jedhanii warroonni natti himanii jiran jettee jirti jechuudha. Viidiyoon hin ka'u innis dhiifama godhuudha. Haala saniin walitti fufaa kan jirani. Badii isaa akka ta'e beekamaadha. Sababbiin isaa namni mana tokko osoo hin cufin bahuun rakkoodha yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Sababbiin isaa yeroo haalli ulfaataa ta'e kana keessatti jechuudha. Birrisan tarii inni fuudhaa namni biraa fuudhaa hin beekamu eenyu akka birrisan fuudhe jechuudha. Garuu dogongora guddaa raawwate isuma hundaarrayyuu irra darbanii akka dhiifama waliif godhan taasisaa jiran jechuudha. Obboleettii ishee alam baay'ee nama gaarii tokkummaa ishee isaanii nama hawwuudha. Miila darbeellee viidiyoo dhoksaadhaan isaan waraabaa turte jechuudha. Jara kana lamaan isaaniiyyuu garuu wanta isaan haasa'aa turan argaatidha kan turre. Tasumaayyuu akka isaan waliin amma booda viidiyoo hojjechuu hin barbaannedha kan inni dubbachaatii jiru. Jechuudha kanaaf Alamii Hindii silaa dirqisiisuu hin qabdu. Erga inni kophaa isaatiitti bahee chaanaala banadhiin hojjedha jedhee hojjechuu danda'a jechuudha. Garuu kaleessa viidiyoo isaanii irratti wanti na ajaa'ibe yoo jiraate kaameraamaaniin isaanii yommuu yaamu viidiyoo kuni chaanaala Alam irratti gadlakkifama jedhee miti kan yaadee dhufe isa waliin viidiyoo hojjedha jedheeti jechuudha. Namni egaa gaafa waan tokko keessaa bahee bakka duraa sanni dagata jechuudha. Kana jechuun kiyya mucaan kun jaalalaan isheetti dhiyaatee sin jaaladha waa hedduu isheedhan jechaanii ture Alam jechuudha. Qaaliyyee jechuudha. Namoonni hedduun illee karaa koomentiitiin karaa garaagaraatiin mucaan kun siif hin ta'u jireenyaaf jechaanii turani. Haa ta'u malee garuu kaayyaa dhiironni afaan isaanii damma dibatanii nama sobuu waanuma jiru namatti fakkeessuu waanuma jiru jechuudha. Dhiironni tokko tokko akkasumatti itti fakkeessee harka keessa galfatee jechuudha. Akka isheen jaalattu ishee taasisee isheenis isa jaalatte jechuudha. Garuu jaalalli isaanii haala kanaan amma yeroo ammaa kana keessatti balabbatamaa jira jechuudha. Waan hedduu garaa nama nyaatudha. Qaaliyyeen akka baay'ee jaalattudha kan dubbatte. Garuu mucichi immoo waan faayidaadhaaf itti dhiyaate malee waan jaalalaaf itti dhiyaate hin fakkaatu jechuudha. Sababbiin isaa waa'ee chaanaalaati kan inni dubbachaa jiru. Kan mataa kiyyaanan hojjedhaa dhuunfaa kiyyattan hojjechuu barbaada isin waliin hojjechuu hin barbaadu. Hojii dhuunfaa ofiitti hojjechuun nama boonsadas nama jedha. Ta'eeyyuu garuu mootu jaalalaan osoo akkuma dura waliin jiranitti kan isaanitti irrattis hojjechaa kan isaatti irrattis hojjete baay'ee gaarii ture. Akkasitti mootu wal guddisuulee danda'an ture jechuudha. Garuu inni dhuunfaa isaatitti ofii isaatti chaanaala banatee hojjechuu barbaada malee ishee waliin itti fufuu hin barbaadu jechuudha. Osoo jaalala dhugaa waliif qabaatee isheedhaaf qabaate har'a siraa dhiifama godhaaf wanta hundumaayyuu irra darbeetu jechuudha. Badii guddaan akka isa bira jiru beekamaadha. Namni kun erga deemee bilbila isaa cufatee ture erga birrii kana hin fuune erga harki isaa nutsuu ta'e bilbilaayyuu cufachuun isa hin barbaachisu ture jechuudha. Qaalillee rakkoo akka qabdu yookiin rakkoo yoo hin jedhu miidiyaarra baasuu hin qabdu ture. Garuu namni yoo aarii keessa yoo gale waan godhu hin beekuuf jecha miidiyaarra baaste inni garuu isa kana sababa godhate jechuudha. Sababa barbaade bar namni gaafa jaalala dhugaatiif jireenya boruutiif nama hin yaadin faayidaadhaaf namatti dhiyaatu karamii nama saniin gargar bahu jedheetu sababa namarraa barbaada jechuudha. Deeba ammallee ishee irraa sababa nama barbaadaa jiruudha malee dhimmichi kun hanga kan hunda nama dheekkamsiisaa miti. Maaliif isheenuu qabeenya ishee dhabdeetu sababa isaatiin deebitee dhiifama isa gaafattee jirti jechuudha.
Innaa waliin dhufuun sin jaaladha waliin hojjennetti jirti. Inni tasumaayyuu keessa isaatitti waa'ee chaanaala biroo hojjechuudha malee jaalala isheetiif akka bootaa hin qabne kan dubbachaas jiru. Akkuma argitan jalqaba irratti jechuudha. Kaameraamaaniin isaanii wal simammuudhaafis yaalii ture haa ta'u malee garuu walii galuu hin dandeenye jechuudha. Egaa dhiironni tokko tokko akkanatti yeroo namatti dabarfachuudhaaf jecha namatti dhiyaatan jechuudha. Dubartoota takka takka dildiyya godhatan jechuudha. Dildiilan beektaniiti kan irra dhaabbatanii laga cehan jechuudha. Akkasitti kan ishee itti fayyadame jechuudha. Sababiin isaa itti fayyadamee jira yeroodhaafi. Amma mootu namootaanis wal baree jira warroota chaanaala beekaniinis namoota biroo waliin hojjedhaa isa jedhudha jechuudha. Kanaaf namni faayidaa tokko yookiin waan tokko xiyyeeffatee gaafa namatti dhufe gaafa waan san namarraa argate guyyaa tokko nama gatee deema jechuudha. Onnee dhiifamaatillee hin qabu. Maaliif sababa barbaada waan ta'eef jechuudha. Sababa xiqqootu waan guddaa isaaf ta'a. Sababa ittiin nurraa gargar bahuun barbaada namni sun jechuudha. Kanaaf dhiirota akkanaa kanallee namarraa haa qabu. Nama faayidaadhaaf jecha namatti dhiyaatu. Durumaayyuu namoonni itti himaa turanii yaa qaalis amantii itti seentee jirti. Yaa jaalala uumaa gochuu hin danda'amu. Garuu har'amootu baay'ee amilee ishee cabsiitii jira jechuudha. Isheen akka ishee yaaddutti inni isheedhaaf hin taane isheen jireenya ishee boruutiif boru gaa'ela waliin dhaabbannee ilma waliin arganna jettii yaada akkasii qabdi. Inni garuu sobaan ishee waliin jiraachaa ture. Isheen karaa dheeraadhaaf yaadaa turte. Inni garuu karaa irratti ishee gate jechuudha. Kanaaf isheedhaaf illee waaqayyoon obsa isheedhaaf haa kennu nama dhugaa namatti dhiyaatu. Rabbi namaaf haa kennu malee yeroo ammaa kana keessatti baay'ee ulfaata jechuudha. Dhiironni tokko tokko walumaa galatti dhiif nama faayidaadhaaf itti dhiyaate akka ta'e sirriitti irraa beeksisa jechuudha. Sirriitti irraa beekama haala dubbii isaa waa hunduma isaa irratti iyyuu jechuudha. Wanti dhiifama caalu hin jiru dhiifama gaafattee jirti. Kaa dhiifama olitti maaltu jira wanti bira. Dhiifama tasumaayyuu taanaan dhiifama gochaafii hin jiru. Akkuma argitan ka'ee dheessee kaameraamaaniin illee qabaatu ture garuu hin didee jechuudha. Ajaa'iba! Waan baay'ee takka nama gaddisiisudha. Egaa dhiironni faayidaadhaaf namatti dhiyaatanii fiixallee nama hin baasita waan ta'eef yeroodhaaf namatti fayyadamanii karaa irratti nama gatan yeroo wayii jechuudha. Naannoo illee dubartoonni cimtuudha nuti sijjammal jechuudha. Dhiirota akka hin qabnu maaliif ofitti amanamummaa qabna. Dhiirri deemuudhaaf jireenya keenya hin badu. Qaaliyyeenis inni deemuudhaaf jaalalli ishee hin qoru. Isheen har'as borus irratti hojjettee iddoo guddaa akka ittiin geessu abdiin qaba jechuudha. Dubartoonni keenya nuti ciccimoodha yoomiyyuu jechuudha. Gara viidiyoo lammaffaa yoon isinii dabarsu jechuudha. Idris moo eenyu jedhan fi namicha hubee kana jechuudha. Mubaaraki. Dhugaa hedduu takkan ajaa'iban ana jarri kun jechuudha. Amma jedhaniiti birriidhaaf jecha caammaa nyaachuu eegalanii jiranii jechuudha. Maal jedhama biyya bara caammaa nyaatamu keessatti jechuudha. Galgala ittiin bakka 10 deemaa raggaxaa oolanii galgala caammaa kaan mataatti baatanii kaan immootu mormatti fannifatanii kaan ilkaan nyaatanii jechuudha. Nama maallaqaaf jecha caammaa nyaatu kanallee isin haa baraaru bara ammaa kana keessatti jechuudha. Barri hammaatee jira bara. Namni birriidhaaf jecha bara waan godhu dhabee jira jechuudha birrii argachuudhaaf jecha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf namni akkamitti caammaa mataarratti baachuun haa ta'u ishee haa baatu haa jedhu. Mormarratti haa fannifatu. Garuu maaliif ilkaan nyaatu caammaa? Dhugaa baay'ee akka nama gaddisiisa kunis hafuudha jechuudha. Amma viidiyoon kun akka namatti ta'a boru dhalli isaanii edaa abbaan keenya akkanatti caammaa nyaachaa nu guddisee jedhanii jechuudha. Dhugaan hedduu takka hin gadde baay'ee takka hin qaane jechuudha. Sanummootu Idris wayya feestaaliidhaan nyaatee hedduu takka inni siisteema fayyadamee jira jechuudha. Qulqullina waa'ee tsidaati waa'ee qulqullina saayinsii sirriitti baratee jira. Mubaarak garuu feestaalii malee akkasumatti caammaa nyaate jechuudha. Bara caammaa nyaatamu keessallee geenyee jirra. Gana waa hedduu argaa jirra gara fuulduraa jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf. Hanga fedheeyyuu geemii yoo ta'e garuu caammaa afaaniin nyaachuun isaan hin barbaachisu ture. Viidiyoon kun hin ta'a. Hanga fedhe geemii yoo ta'e garuu caammaa namni bakka 10 ittiin dhiitaa oolee galgala akkamitti namni caammaa ilkaan isaatiin nyaata. Dhugaan hedduu takkan ajaa'iban jechuudha. Jarri lachuuyyuu sana Idris wayyeessanirraa maallaqaaf jecha garuu waliigalteen itti fakkaata gochi isaanii. Yeroo akkasitti dhukkee walirraa kaasanii wal arrabsanii jechuudha.